namichatu maal janibe taqurman saricha mali guddiseetu maal deeyseena galee yeejansi namoota bakka gurguddan nuti eenyuutu faarsee bulaa keessa kufee argame sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftani aynoo sagantaa adda addaa jira sagantaan wota keenyaa caaluuti deemu jirti ما يعني الدنيا دول دربيتوان حسابها حاجات ميديا غنى ردفه هرّا لما فارسي بلان جاور محمد أجندا قدرته ويمن يسرب بيجيتي هجالو جلادنا نجالو وجول لجوهنا واي جاور محمدي ستين يوانين بيخو واي أجالوتي ستين يوانين بيخو واي فارسي بلا هندا وتدين يوانين بيخوف أنيس هنگام بيخورا يادان كنچو برباده اسمال غوتن invite godaada invite goda walingaga nama yama walaikum salam baganagaan duftan ha me yayama ummat sheekhaatu dubbachu jira sheekha dubbachu jira khoota dhiichisa irra jirtan gaayiddu tana beeta oromoon nama jeefteetuma dhiichisti nama jeefteetuma goota keenyatti silamma caaluun dhiichisa caala nama haqasaa barbaada nama waan inni irra dabreef san gartee lolee bakkaan ga'u barbaachisa nuti gaa dhiichisa irra jirra alhamdulillah wahuma qaban alhamdulillah janiim وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يويا هركفونه ما invite share قدا ولي الدبر سارة نموت الرجودة نما خنايوني في دفتي أمة خيسا دابسسو باتة ولولي سام فجاسن ولولي سام غراساني تيجي فجاسن بكد سبا خناني برجاجيسا ورّوا بيخم برجاجيسو نموني خيني الرجودة namoota gartee miskiina waan taaniif ni burjaajawanii jechuudha sigale abaluu fi abalufaan dur wajji turanii citii walii quba qabanii maarree walii quba qabanii yaa rabbi abalu kana geekam taana rakkoo gurguddoo keessa galtaniin beeka saniifiin dafee walaykum salaam warrimma dhuftan yaada kennachuu deemaa jechuudha niba وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسين مال قوتا ورّي أنجسي نكون شير invite قوتا نيتي عرّنا منه هندينوها دبي أجالو تناب بيزي دانا فقلا خوني فيديو لالا ركون انجرتو فيديو لالا هيا أما قرسا كانتا خياتين سينا عنجدو في خنونوغا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الردي بودان كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك شيك أبوتا غردفتون هي هندنو بغانا جان دفتني خاني سلام تانجني يويا إسنين جتشادا مي أرى أجندا في تقون كبردي دفه إتشيبو دا حالا يروتين دي بياجة أكما بيكمو فارسي بولان غنق آفار رائے گلی جاور محمد حچالون او امنی سربو دنانی گرتے حچالو اکا او امن رتن دیہانے گوڑے اکا مارین تانے گوڑے اجیچا حچالو خیسا جاور harka قباما میتا اجیچا حچالو تدیونا می دعا حچالو را اینیو بنفت eenyu tu fayyadame jaawar Muhammad mo shaytaana tichaa fayyadame jennee halaalu bakki nuti yeroo hunda dubbiin itti jala garagaltu dubbii ajanduma amma kana laalla malee jalqaba quban qabnu jechuudha dubbii jalqaba raayoo aslaalu baatte gatii si khafalchiifti jechuudha tokkoffaa gaafa sanani bilzikinna sirri quba qabna filmaata kana luus godhuu deemna akkam taana
qaallicha kana Minilik jaare Oromoo keessaa bahe marmeela udaanii keessa jira ajaa'amni biiroo isatti malu sigale mee akkam taanaa jee namni rakkachuu ture jechuudha sigale rakkachuu ture jechuudha kana iddutti dhimmi Hacaaluu gabbahee jechuudha dhimmi Hacaaluu gabbaana waan dalagame takka takkaan isin ni beeytanii Jaawar itti hidhame malee Hacaaluutti wanni fayyadamee jirtu mucaan burtukaana fakkaatu bireedaa kana qilinxootichi ergineeti khalafee fakkaatu kana gannuu baasanii jechuudha wanni Jaawar du'a Hacaaluurraa arka yoo jiraatte sigale itti rakkachuu itti gidiramuu qofaa jechuudha waan kana khatti dhimma ba'e mootummaa biyya saniin bulchayyuu jechuudha akkamiin warroottan siyaasaa hidhee filmaata duraan immoo dhujuu hunda qoma dhiibee filmaanni dafee ammuma godhamu qaba jee kan duraan karoonaadha sigale kan duraan karoonaa filmaanni ta'uu filmaanni kamitti mageggeeffamaa jee mootummaan dubbachuu ture ni yaadattan mootummaan dubbachuu ture abadan ammuma geggeeffamu malee filmaanni du'eetiin arkama jeeti sheeyitaantichi biiroo gad dabarse gaafa sangaanuti sirri keessa beenaa dafnee hatattamaa yoomma geggeeffamuu baate luus goonee jirraa jeeti karoora gad dabarse karoora sawarri gartee hojii jijjiiree anuma fa'aa jechuudha sigale asirra dhaabbattee du'a Hacaaluu keessa eenyu harka qabu wanni hundinuu beeki yoo qorannaadhaan mirkanoofne gartee dubbachuun gaarii miti akkuma Jaawarilleen wanni isaa waan deemaa jiru wanni jirtuuf jecha dubbachuun barbaadu akkuma inni jee bira kute an keessa gabbu'ee akka isin abaluu ajjeese jettan sanitti ajjeesuu zoon hin tahin yaadaan kennachuu jira yaadaan du'a Hacaaluu kanarraa eenyuutu fayyadame Hacaaluun duutti eenyu gammadee dhugatti deeggartoonni Jaawar yoo laalle gaafas gartee rakkachuu cinqamuu booyuu hiriira bahuu sigale kanarra turtanii jechuudha warri gaafas gartee wanta Hacaaluutti geeraraa ture gartee waan kanarraa dhimma bahaa ture gartee warroota gartee mootummaa tanaa jechuudha ani dheengadda break news jee guyyaan isinii fide yoo yaadattan ta'e yaabboleeyyan kiyya yeroo hunda hudduu sheeyitaantichaa jalaayi informationii naa dhufaat waan inan dura sii dubbadhe ittuma dhufta dheengadda break news jeetiin isinii fidee ture akkam jee isinii yaadachiisa way waa irraanfachu Jaawarii fi Taayyeen eega Taayyeen iccitiisan gabbaasee gartee bilziqinnaan waan godhu waan sheeyitaantichi godhu hundaa'u eega Taayyeen gabbaase booda Jaawarii fi Taayyeen mooraa 4 kiiloo sheeyitaantichaa shoorar keessaa jiranii sheeyitaantichi gartee olola guddaa banuuf deemaa numaatu sadarkaa Taayyeen maraataadha ja'anii mana haakimaa geessanii waraqaa mana haakimaa baasan mental health erganii doktaroota hunda qopheessanii jiranii jeetiin isinii moo isiniin sigale isin ajandaan tokko giirufe bakkarraa ka'e isiniin galu duraaniin isinii hime sigale wanni Jaawar godhaa jiru wanni Taayyeen godhaa jiru sabaa sablammii biyya sanii waliif fidde Jaawar kun dandeeytuma isaatu jabinuma isaatu beekaayi jeetiinis amma durallee isin haasa'ee ture sigale kana warra Jaawar deeggaru caalaa eenyu beeka dandeeytii Jaawar warra Jaawar mormuu beekaayi sigale warra Jaawar mormuu beekaayi arra faarsee bulaan akkana godhatu kun wanni inni namaan ta'e Jaawariin nama ta'e beeka nama namni tokko dhageeffanne sababa Jaawarii wajji footoo ka'eef sababa Jaawar biratti argameef sababa OMN keessatti argameef sababa Jaawarii wajji socho'uu eegaleef qabsaawaa ta'e malee mee jara kana isatti beeka bar irra caalaa wanni duudes dhukkubsaani beeyta
gowwaa falmuu caalaa wanni simiidhaan jirtu beekamu. Nama faayidaa fi hin beekne, nama faayidaa sabaa hin beekne, nama gartee eessarraa ka'eetiin eessa jiraan beekne, bakkaan amma jiru kana maaliif hin dhufee jechuun nama hin beekne falmuu caalaa wanni duwidessa kutaan jirtu. Sigala hin jirtu jechuudha. Arra garaagarummaa memma gannaqaa fudhadhu, nageessoo fudhadhu, maal fudhadhu, warroottan ammaa jaawar irratti olola oofaa jiran kana isaanii takkaa abbaa gadaa karrayyuuti gabbee dubbatu gartanii gaafa abbaa gadaa karrayyuu rashana isaanii dhimmaa caaluu dubbatu gartanii isaanii gartee dhumaatii Oromoon dhumu jirtu sana dubbatu gartanii isaanii buqqaatii Oromoon buqqa'u jirtu sana dubbatu gartanii isaanii gudeedamoo Oromoon keessa jirtu kana dubbatu gartanii barrakkina ummataa dubbachuun PP deeggaruu ABO deeggaruu paartii biroo deeggaruu sin barbaachisu baro humanity si barbaachisa sigale ani jala mureetiin isinitti hima wanni amma isin godhaa jirtan wallahi billahi abiyyin fayyadu abiyyi gatii kafalchiifti malee dhugumaan isin hima hijibni isin oofaa jirtan dhugaa shawwaddanii gartee dhugaa jala dabarsuudhaaf waan waa'ee hacaaluu godhaa jirtan kun sigale wallahi billahi talla rabbiin si khafad abiyyi gatiitti khafad isin amma jaawar busheesina maarre busheesina jaawar ka busheesu hujisaati kamiyeesu sujisaati ummanni Oromoo jaawar irraa amantii qaba boo jaawar irraa sigale warri jaawari kophee dachaasu ture arra nama taatee hoggi dubbat way gize sigale ummanni Oromoo bar jaawar bar Oromoo biraaf forever Itoophiyaa biraa amantummaa qaba bar nama sirna jijjiiree garsiisee bar jaalattee jibbitee wajjidalaydee dhiifte ta wajjidalagu anarraa eegali hundinuu gahee teenya baachaa turre jechuudha sigale gahee teenya baachaa turre mee jaawar sababa maalii fi OMN naa wallisi hacaaluu nja OMN hacaaluu dura beekame hacaaluu caalaa dhageetii harkate hacaaluu caalaa qeeroo sossoosu jira maaliif kijibdansa mee dhugatti eenyuutu irra dhageetii qaba OMN moo hacaaluu maaliif kijibdan ምን አይነት ነገር ነው አንተ ወሁማ አከም kijibዱ ትገለ አዱኛ ጉቱ ሰባሰብ ለሚት OMN አይ OMN መራ ዲበሜቀ ሳተላይት ረብ ወጫሉ ወለ ያጫሉ ተከ ዩቲዩብ ራ ኻሰኒ ጅረኒ እንጅረኒ ጀቹ ማ kijibdan خداتنيتي او بجاور بران سرتين بيغا خداتنيتي اوغي OMN غرغارو في اوغي جاوري واغو خداني نوس يغو دجني فديتي نيانغونا مي مال دبيتي اوسو OMN دغيتين قباني اوسو OMN رومو بير فودتبن قبني اوسو OMN هجيتين جيراني ابو وان كنا اتي ولي سابي كمادا مي وان OMN خنا ولسي نابيسي سنيجان دوغا سيغل نجاني جتشو OMN already الدنيا sochoosaa jira ifiifu hacaaluu fa'atu dhufee entertainment nu godhaa wanna keenya nu beeksisaa isaanii jechuun qaba malee OMN maal dhabeeti mee wallee naa baasi jaammee rabbi sodaadhu yaa obboleessu hoggii waa oolota allubbuu fi hin bar wanni mana micha kana jalatti shayxaanticha kana jalatti hafe waa yaadaatii miti ololli kun hangam takka gatii qaba hangam takka faayidaa qaba hangam takka as deebi'ee gartee shayxaantichuma nuti jala yaanu kana rukutaa jaa adda baasaa hoggin isiniinju sigal namoota akka sheekaa butaa kana faa isin dhageeffata sigal ka dubbite isan bakka dhibbata akkatti sigal
anamma gartee ana akka keessannu iswaan asirra wajjinaannee fi wantiin alba'u sigalee akka isin amma waan jaawarii wajji godhuu turtan waan jaawarii wajji amma waan hin bilziqinnaa wajji godhuu ture dhumatte an karoora hiyyarraan deema bilziqinnaan karoora sirra deemti jechuudha danda'u yaadaaniin injifadha dadhabu bilziqinnaan na injifatti kijiba wooshora eegaa hacaaluun waggaa 5 takka ummata kana kawaa'ee hacaaluu dubbatu ni gartanii arra ummata oromoo iddoo burjaajii uumu jaawar irratti ololo oofu wallaahi abadan itti milkooyta jaawar ammaas likkuma walitti himnee wajjiyaa jaawar ammaas wanni gaafasitti OMN arrafaa nama wallisuuf barbaada kan namni kudhan taa'ee ilaala Malif daandii gadhiiseeti ifumaa daandii gadhiiseeti bilziqinnaa dhaadheessuu eegalee ifumaa if kuffisee jechuudha. Sigal dhuguma walitti himnaa daandii gallakkiseeti OMN gaafas laal namni kadhaan isa gargaara alagaa jala deemee gargaara cunqurfamtoonni guutuun sagalee teenya jee jala deemee gargaara. Sigal gaafa Oromoo farasti jee jaawar lafaa ka'u kan takkitti miliyoona meeqa Oromoon lafa keessa gaafa Hacaaluutu wallisee fi lafa keessa mee gaafa lafa keessa gaafa biyyatti miliyoona meeqa fudhatee miliyoona meeqaan abbootiin qabeenyaa OMN gargaaruu turte sigale OMN ajjeesu hujiisaati ka gargaarsisu hujiisaati sigale OMN saasanitti namu tokkotti naajamu arra kan sila osoo Hacaaluun lubbuun jiraate biyyeen isarraa salphattu arra kan OMNif aboo dajaneen faan daarektarri OMN faan dhufanii yaaboga miidiyaan kun miidiyaa seenaa qabu rabbi sodaadhuuti wallisiif jedhanii sila arra kan kadhatan osoo Hacaaluun jiraate arra kan kadhatan gaafa sitti adeero la urjin OMN kana godhatte addunyaa tana gubbarra nama gartee intala fidee ilma fidee OMN kennee jira firitti OMN dalaganii je lubbuu namaatiin siinje maallaqaa miti kana maal dhabeeti OMN naa wallisi jaamme min ayna politikaan wante barwohuma akka isaad wanni duudaan barwohuma fuula siifa politikaan isaanillee fuuluma isaanii fakkaata fuula isaanii akka jiru gartee jaldeessuma yaa ukanaami politikaan isaanillee politikuma akkasiiti namni tokko hoggee ololo oofu gamaa gamana laallate ololli kiyya kun hangam takka ana miidha paartii tiyya miidha warraan irratti ololu sanoo hangam takka miidha sigale je'aniiti namni xiqqollee taatu dubbii dabaafateeti hoggii ololaa OMN Hacaaluu miti nama Hacaaluu olittuu gartee haajamuun turree jechuudha kan silaatti haajamu arra OMN kan silaa osoo Hacaaluun lubbuun jiraate Hacaaluutti haajamu istudee arra sila arra kan kufee jiru arra kan bilziqinnaa hunda yaamee bilziqinnaan hundichirraa iyyaa ooltu jirra tattaaniiti nuti mootummaan alagaa nu fidurra kunummaan haa nu fixu jenna bilziqinnaa diyaaspooraa tana achirra guurateeti siigalee OMN imma nam 10 nam 30 ilaala siigalee soo seenuma dursaniif namni kijiba malee OMN arraati kakka namni wallisuufitti haajamu kakka namni gargaarutti haajamu kakka namni buusuufitti haajamu OMN khaleessa ozoon hin taane kharraati jechuudha khaleessa adeero khadhatamee gargaarama khadhatamee sigale khadhatamee gargaarama sigale Hacaaluu dhiisiiti Hacaaluu oliituu hin sinjeb gaafa zozo jaawaruu gabbeen gargaaree naa jedhanii uummanni ijateenya buute janiiti OMN buusanii jechuudha sigale Hacaaluu kabaja Hacaaluu masanuu akka an Oromoof qaaliidha
an Oromoof akkana jee akka inni yaada baafatu miidiyaa kami ka godhe sigale miidiyaa kami ka godhe OBN Fana broadcasting kami ga ka godhe meenaay hacaalu mauka hacaalu ta'e ka godhe haya gaafa mililee madarashitti wanta wajji wallisan video lafa jira gaafa Isaayyaasii fi shayxaantichi wajji ta'an san hacaaluun akka madaraka irraa bu'etti eenyu dawwale warraarra hacee jaawar irratti ololu kanaaf dawwale tana baza mee tanaaf dawwale hacaalu qaxxitaa jaawariif dawwale gaafa ambo dhufan baza tana wajji ambo keessa miila qullaa deeme hacaalu tana wajji deeme moo jaawari wajji deeme adeero kophee quxurii fi uffatan quxurii teessan beeka rakkinni nama keenyaa beektaa quxurii fi hin beeku sigale quxurii teessan beeka dursa sigale saniifu hacaaluun du'e biyyoon itti haasalfattu hacaaluun akka mul'atu namni godhee mataa jaaware guutuu amma waan faarsee bulaa taatee tana namni gartee mul'ise Abiyyi Ahmad kana ta'arra jala teessee faarsite isa wayyaaneen ariitee biyyaalaa tana taaskii ilmaan isaa abbaa duula biyyaalaa tana baasee fi asii taaskii driver taaskii oofuudhaaf waraqaa fudhatee bara qabsoon finiinnaan biyya galee bara rabbiin gaawaan fedhe dalagaa sababa sanii muummicha ministeeraa godhee eenyu jaawar kafi Abiyyi kafidi sigale jawwee dabar eesarata OMN kana gabbaas sigale OMN induru hacaaluun nam tokko maa hiriiran baase maa kijibdansa waan walitti hacaaluunis daandii isaa qaba OMN daandii isaa qaba sigale namuu qabsaawaan gartee wal caalaa بوقان فدا خما وان انتاني خيس أزو أفتنيتي وان انتاني خيس مقلشتني سو سنيفو وريها جيد أف سجلته جرتن سجلت تفوفا يل سجلت تفوفا أني سرتي كيس بيا جاو لا الجولين واللفتي ولا على بلتميتي ولا إنيو مشاخ إنيها جرمن جروخانا ورّي ويمني واللي سبوتو جا ورتكا ولا لو بالرئيس أبنجت تكا ويمني واللي سب وني إني جوفي سنجرتو ويمني هجيساتو إسا إبسا وان إني دلقو تريتو إسا أولكاسا وان إني دلقو جو إسا قبوسا يجي تانا قرسي چلاو نما تو قولي بافتي بي मैं अम्मा ओके यो वल्लें फायदा कबाते यो वल्लें नम गरगारते शैतान चमान गरगारी नम में कमाल का फलचीफ्तनी खान अद्दिस अबाबा जेचिसीफ्तन खुनो खेज खारर गे तो कौंद मारे दोख्तरा जालला अबिय्यी अहमदी जेचिसीफ्तन मित्र के शो मिली यो जेचिसीफ ओके मारी सियासा सा माइसम फयदिन दिगले मालिफ सियासान हुजीम बिरंजर बुआन कब्दू जेचू फारून हुजीम बिरंजर बुआन कब्दू जेचू सिरबी हुजीम बिरंजर बुआन कब्दू जेचू सिगले ओसोगी नि डॉक्टर जालला अबिय्यी अहमद जू नमद उगवा खजालला संतही अरकमे नमन नगेबूस नम सबा सबलमी वली कबू नम बियसन केसत्ती गरते नगे अफगती खफलु तहे ओसो अरकमे बगा डॉक्टर जालला जीजे फिर गमदाए सिगले जे फिर गमदाए अद्दिस अबाबा खजे सुनीस सिगले ओसो अद्दिस अबाबान सुन्नु अम्मा मेकअपी नु राखात एंगर रहे वंता खरीदरी मेकअपी दिबेसन अम्मा जोल्ले पोस्ट गोडा जिरती वर खदुरी वी अम्मा सिगले मेकअपी नु राडु जिरती सिगले एदाना कफूलो नम मेकअपी दिबेदी मिस्कीना वंता गोडु जिरा ओसो काली चिकस गोडाते सुन
Addis Ababaan sun Addis Ababaa taate Oromoo urgoyte afaan Oromoo afaan federaalaa keessatti tahanii sigale bakka gartee Oromoon itti miidhamtu zootaa baatte bakka Oromoon irraa faayidoytu zootaate bagaan Addis Ababaa jee afaan bani jeeti gammadaa jechuudha. Maaliif hujii namni ati faarsitu tokko yoo hujiin qabaanne bu'aa maal qaba? Faaruun bichaan maal bu'aa qaba meenaan? Meemma faarsee bulaan halkanii guyyaa itti jatee kitaabota adda addaa kana dubbisee faaruu tana keessaa guuree halkanii guyyaa barreessaa oolaa. Waan isaan faarsan dhabaniiti harooba roobsisu jechuun zinaabuutti baasanii yaa abbaa rooba roobsisu jedhanii. Mee maaliif faaruun akkatti sadarkaa isaa kennan tun maaliif isan fayyadin? OBN nama hunda dhiyeesseeti jirraa OBN kana faarsaa oolan miidiyaa misoomaa miidiyaa miixirkishoo jedhanii faarsaa oolan. Sigale? Maaliif OBN miidiyaan godhin miidiyaa boqqolloo kana maaliif miidiyaa tartiibaan godhin faaruun? OMN namni gartee ifiifuu wanta isaa gartee kireedita isaatti buldi godhachuuf Oromoo bira dhageettii argachuuf Oromoo bira fudhatama argachuuf Oromoon akka atteeshina isaa kennitee gurraan isa dhageessu barbaachuuf OMN wallisa malee OMN biraandii waan ta'eef isaa wallisa malee wanni OMN wallee namatti haajamu jirtu jechuudha. Qeeroo hiriira baasu jira Itoophiyaa sossoosu jira wayyaanee diigu jira. Mee maal dhabeen naa wallisi jaani mee waan takka laalaa bannaati rabbi sodaadhaa maal taata jaallan keenyaa miisi yaa jaallan keenya afaan kabajaatiin sheeyni isin gaafata mee waan takka laafirraa nin beeka naaf gala namni namicha kana deeggare silaahu albaatuma namicha kanaatiin qaama hunda iffaalee namni uf je'e biraa horii haati naaf gala waan faarsitaniin dhabdan waan ittiin ololtan dhabdan hoteelli inni jaaru hundinuu kunoo daanayoon itti galtee saababuun irra marattee dalayduunuu mindaa kafaluuf irraa daddabee keessaa yaa'aa jira dhuga waan isaan faarsitan dhabdan siyaasaa gurguratan dhabdanii arrabatti as jechaatanii jechuudha. Durriyyee ijoollee kararraa qabdaniiti kunoo taayyee arrabsisiiftan jaawar arrabsisiiftan hayyoota Oromoo bobbaaftanii arrabsisiiftanii jechuudha. Mee siyaasaa tam geggeessu jirtan? Hoggii Jawaar Mohaammed hoggii haasa'u ijoollee haati magaalaa biraa kutte na fakkaata. Taayyeen sangaa baadiyyarraa fidan na fakkaata. Amma kun siyaasaadha. Haza wal siyaasa eega dhugaadha. Kanaa isin madaala. Siyaasaan bilziginnaa tana arraba kan yaadan qabdan. Gatteessanii hayyoota wajji mari'achuu hin dandeessu. Durriyyee kashlabbee bittanii hayyoota arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kun ammoo isin fayyada abadan. Ana akkumaan gaafa dura gareen Jaawar gaafasiis warri nama arrabsisiisu ture warruma arra piippi keessa galee nama arrabsisiisu jiru kan. Amma dubbiin nu galte siya. An gaafasiin jawweedhaan gabbee jarri kun bakka nan buujii arrabni kun sin fayyadu kasi fayyadu yaadaa je arraas bilziqinnaadhaan jara kana bakka nan buu warri Oromoo kan gabbuusee kan ol baasu warri hayyuu Oromoo kan ol kaasee gabbuusu amma nuti wanni abiyyoonni sheeytaan tijajuuf namni lola jaalatu dhiiga namaa dhuguu jaalatu miskiina boochisuu jaalatu miskiina buqqisuu jaalatu sheeyxaana qofa hujiin isaa hujii sheeyxaanaati. Sigale yoo inni hojii tana dhiisee ummata buqqisiisuu dhiisee hattuu ummata irra jaaretan ummata irraa kaasee sigale ummata isaa dhageeffatee ummata isaatii wajji dhaabbatee gaafii ummata gurraan dhageeffatee hojiin deebisaatti kenne walgahuma hoggii namni gaafii gaafate walgahuma nama yaamee yeroo gubeetuma gaafii gaafateedhaan idee harka dho'isiisuu osoo hin taane gattaa'ee mari'atee bakka siyaasaan itti wal dhabuun jiraatu furmaata siyaasaa kenne warra siyaasarra wal dhabaniis ammaal wayin 4 kiiloo keessa dhaqee tiyyaa bulchaa abiyyi jeetumaan faarsaa
yoo hojiin isaa hojii shayxaana taate shayxaanumaan jaanii hojii hojiitiin jechuu jira jechuudha. Garuu ammatti jaawar namarra duulanii nama wajji duulanii malee sa'aatiin ma jiru tanatti harmee teenyaan ajjeesinaa jechuu yakka. Harmee teenyarraa manan diiginaa jechuu yakka. Oromoon ajjeesin jechuu yakka. Amaaraa fi Oromoon obboleeyyanii waliin fixinaa jechuu yakka. Yoo rakkina siyaasaa gatteenyee furanna jechuu yakka. Sigal siyaasarra wal dhabne malee wasana walii jaartii walii sigalee wal jalaa fudhanneen beenu siyaasaa immoo hayaata qabu injifata koottaa kursirratti haasoyna warra bosona jiru warra biiroo jiru koottaa bakka takka dhufdee dandeenyiira chaalenjii wal goonaa jechuu yakka. Kanan barbaadu jechuun shayxaanummaa moo shayxaanummaa mi tanaafi shayxaana jennaanii jechuudha. Yoo inni lakkii kanaan barbaade jee abbichuudha zaasit nuti kursiisaa irraa fudhachuu barbaannu achi nama geeffachuu barbaanne haa qabnu hin qabnu sigal hujii isaa isa faarsa hujii isaa arrabsaa jechuudha. OMN khalee isaatiif kharraa laali khalee isaa hujii isaa samii isa kharraa hujii isaa gabbuuse jechuudha. Arra OMN dhiiratee lubbuudhaaf waggaa isaanii kabajataa gabbee akka duritti qoma dhabatee dur maali self confidence ifirratti hirkannoo namni harka keessa naqatee hin jiru. Amma ni alaaye harka hunda keessa naqatee piipichirra fideeti hayyoota arrabsiisiisa qabsoo Oromoo tuffachisiisa. Warra gartee biyyaa qunnamtii qabuchirra fideeti maarree ayyaana miitirkisho maalliyoo waan jaan takka faachirra fideeti bakka way bakka dhiirtiin jirre maarreen hin jirre harreen garmaaman jaan sigala so OMN fi fajjeesee kan wallisuuf barbaadamu silaa arra OMN deengaddaa namaatutti haajamu malee OMN namatti hin haajamu. Hujiisaatu isa boonsa. Eenyurraa addateetiin hujii harkaa qaba. Jaawar maaliif baqatemma? Waa hedduu maaltu na dubbise. Sigalee abbaa booda isinutti dhuftani. Sigalee. So saniifuu awwannin isiniin juu wannin isin kadhadhu. Waan akkanaatiin burjaajeen abbuleen kee dhugaa jirtuus jala muraa walitti hima. Dhugaa jirtu jala muraa walitti hima. Kanaa booda gartee harka walirra qaqqabanii maal walirra qaqqabanii deemuun hin danda'amtu jechuudha. Warra har'a qoma dhawatee biiroo tattaa'uu fi warra har'a goota keenya jettanii as baaftan kana gaafa duraa qabsoo gandatti dabaafataniiti ilaala. Cufti yaa Rabbii tokkicha oppiidiyoon godhi jee hiriira galee wayyaane galmaa'u ture jechuudha. Oppiidiyoon dhiisii yookaan hondoomii wayyaaneeti sigala. Kanarra gootota keenya way maarree keenya isin jettaniin kun wayyaaneen akka tiraashatti katirra deemuu turte. Sigala kana hunda Jaawar Mahammad kanarra isin tuffattan kanaatu OMN ijaaree qabsoo ganda ijaaramte. Qabsoo gandatti Oromoon adda fudhatte. Haga Jaawar hidhametti maaltu ta'e? Namni gandatti dambaafne bilziqinna. Gosa namni harargeen gosa walirra duulu. Gosaan taaziyaa walitti dhufu. Gosaan fuudha walitti dhaquun eegalle. Yoo namni tokko aangoo harkate eeysa harargee keessa gostan. Yoo namni tokko arsii keessa arsiidha. Arsii keessa ganda kan. Jechuun eegalle Oromoon. Hayyoonni keenya tana hunda facaaseeti tokkummaa abbootiin teenya dhiigaan nu jaaran sani nu deebisaa jira. Wanni arra gartee PP maraatuuf. Wanni arra deeggartoonni shayxaanota halkanii guyyaa Jaawar huggii nyaatan Jaawar huggii rafan Jaawar huggii oriyan Jaawar wanni jaaniif isaatu kana sochoosu jira. Isin budoo nama keessaa yaafne seese. Tiim qabrichoo jechuun maal jechuun qabrichoo jechuun bar muka budaa jechuun hiikaa isaa beekta.
jaawar bar tiim qabri koo keessa tokko muka budaa san ka budaa ummata keessa amma yoo abiyyi rafisuu fedhan bira ta'aniituma jaawar jedhanii baqatu yoo magee hirriba kaasu jaawaruma jedhan dhufee jee utaalaa jechuudha tiim qabri koo budaa keessa yaasa sigale saniifu awwanni isin karan wanni isin inju sigin burjaajeena waan amma gartee warri gartee garattee amani mufattoota maqaan itti baase kana warri mufate maaliifin akka jaawarii dhageetti darkatin maaliifin akka jaawariitti beekamin maaliifin akka jaawariitti gartee jireenyi fi jijjiiramin jee warri rakkatu jiru kun dalagaa rabbiiti is okay anis isinumarraa tokko ani bar jijjiirama numaan fedha anis maallaqa maleeykaadha garuu jijjiirama mataa xiyyaa dura jijjiirama saba xiyyaa dura sigala haga jaawar deebi'ee saba xiyyaan jijjiire jetti taqutte tafuul dura irratti wajji tarkaanfadhaa jechuudha walumaan loluu turreeba gaafa jawween nu dhiisee biyyan nu biraa galu san walumaan aaruu turreeba anin numaan aareeba waa isin qofaa miti anis aareettiin aaraan bilziqinnaa ta'een garre mufattu is okay mufattoota keenya rakkoon qabu warri ma faarsee bulaa haaraa ta'e kunis sigale warri faarsee bulaa haaraa ta'e kunis jaawarumaa silkii jalaa kaasuu dide rabbi isa kaasee maaliif gaa jalaa kaasuu dide beeku ani san isaanii wal beeka silkii jaawar laayina silkii jaawar irra hojjedhu tana jee isinii himuun danda'u isin akka jibuun barbaadu so yaani faarsee bulaa ta'ani akka isa goonu akka jaawar kanaa booda ani isiniifin osoo jaawar Mahammad Abiyyi deeggare jaawarumaa ajaawa malee waa takka Abiyyiif hin fayyadu jala mureetumaan siif amma waan karkarroo haasawa irraan tollee waan fuula bareennee yaadan bareenne tanneen tajaawar jala watta sheeyxaanticha Abiyyiif hinjuu kana jala oriitu kana dhiisi gale osoo jaawar Mahammad kamma dhageetii qabu kun kagartee sabaa sablammii waliif fidee hayyoota sabaa sablammii waliin warra deengadda ololli piipii adda facaase hunda waliin dubbise kun osoo dhaqee Abiyyiin faarsee lafaa wallaahi isumaa kutamale wallaahi billaahi talla isumaa ajaawa malee waa takka wanni Abiyyi fayyaduu danda'u hin jiru Abiyyi nama ifiif dhahe mootummaa ifiif ajjeese mootummaa ifii olola firrabbani mootummaa ifii ummata buqqise mootummaa ifii gartee ummata jeesu jiru mootummaa mee eeysa qabatteeti yoo mataan kee mataa yaadu taate mee laal waan isaan itti rarraan takkitti oromummaa ilma oromoo biyya bulcha takkitti tana malee mee waa faarsee bulaa guutu viidiyoo isaa laali barruu isaa laali hiree nu harka geessitan hiree maaltu nu harka ga'e hiraariin nu harka ga'e salphinaan nu harka dhufe maqaa namicha kanaatiin oromoo dur ilmaan abbaa gadaa ilmaan dimokiraasiitti amanu ilmaan filmaatatti amanu ilmaan akkasii je'anii gartee namni hundi dikteetarri hundi nu sodaatu gartee bineensi kun dhufee maqaa keenyaan aangoo qabatee hiraar biroo keessa seenu hiree maaltu dhufe mee fidi hiruma no afaan dhufte wanni isaan itti rarraan hiree oromoo harka dhufte tana ilma oromoo biyya bulchaasi mee ilma oromoo biyya bulchaa oromoo maal irraa harkatte abbaan tokko ilmoonni dhalee guddifatuuf maali yoo qadachi qotu taate akka dachi irraa qotee haramarraa haramee abbaan sun caataa yaa fudhatuuf takka yoo dukkaana qabu taate akka dukkaana san irraa gurguree maal godhee akka hafuuratti fudhatuuf ilma kana sigale ilmoonni qabaachuu qabduu bara hafuuratti fudhatuuf intalawanni dhaltuu bara hafuuratti fudhachuuf intalati bakka gaarii naa dhaqi jettee hafuuratti fudhachuuf mee kun ilma oromummaa maal irraa fayyadamu ittiin buqqa'u ittiin gudeedamu ittiin beela'u ittiin rakkachuu ittiin namaan tuffatamu
qabeenyi inni qotate hundi ittiin gubatu dhabamuudha irraa harkatte malee mee Oromoon maal irraa harkatte naayimime ilma keetii biyya bulcha rakkoon hin jiru mee ilma kee biyya bulchu kanarraa maal harkatte sigale ijoolleen xixiqqishoo waraana nama gurguddaa guuree fixee ijoollee xixiqqishoo waraana guuru jira nama zarafee fixeeti anniti gartee seera waadha jee heeratti itti baasu jira mee maaluma naayimime deebiin gaafiin ati amata meeqa gatii itti kafalaaf turte hayyoonni kee gatii itti kafalaa turan mee tamtu deebii argate mee ega piippiin aangoo qabatte Oromoonni tuffatamte moo ni kabajamte mee naay bara afaan Oromoo dubbatamaa Finfinnee keessa afaan Oromoo maal godhu afaan Oromoo dubbatame heddummina keenya bakka iyyuu dubbanna malee heera mootummaan nu hayyamee dubbachuu jirra bakka hunda Oromoo jiraayi afaan Oromoo arku jirta malee mee heera mootummaa kamtu si hayyame خيّت خمر رجل أفان أورمو أفان فدرالات خجو أفان أورمو في النهاية خيّت كدوبة مخجو خيّت خمر رجل سجل ميد أبد دايف كافر دايا أمة خي والرمان أمدو جوران نموت باي وجو جاسون أبي جنم تكو كي بكي نبوا إيه أوتم كيرو خمشاني قتيت تخفلي سينجر ميك ايرون جت خمشان تغتيت تخفل تسون مي مقاتو كبيرار كتي سيدا تقومينا هي مخك ايرو جو خفين في النخي سلاب بتجر هذا ايرو تغرغار متناهم اباك ايرو خغرغار مناهم بكم تينك ايرون سرنا كان خيست اركتناهم من جرتي ايك ايرو خمشاني متيوني تكاتي خمشان تموت تغبريتش جيسن ماليف ونيتش جيس مي ماليف ونيتش ركيف ماليف مي بيكم تومك ايرو تكناهي من سين هوغي غرتي غافين اتجابات اسين ايرون جيجيره مدرك غوتا فيده هو جاني غرتي خادرين نساتا غرا غرغد تون غرتي جولي ولي قبدي درغو خطبدي في ويتكو فركدو يسفته فوتو وجي خاتي ايرو وجي مريان مار رجچودا سيل مار رجچودا يو فوتو جخوتات مالي مي وهما قيرون الرأركتنايم هيا المورموت جت وهما أورمون الرأركتنا متشخنا الرانايم واني في فودرو أركا قبطني تلفد مالي بر ويانين تكا ويانين دين خيني جنة هيوني خيني ويمني تجارني ديغن سن سينان أورمو كين تيدا بيدي دين جنة برتكا سرني أبي يبركض في سرنا مللك سرما أباغي نياتي خبي جارو ملي خباغياتي خبي جارو ملي سرني أورومو جربا غدا واقو غوتون تادسا برو سرني إسا مرمو ترانيفسون سرنا كين تي سرنا بيدي غنمني أفاني بافتيجي أوروميان كلاستر شاني ديغمتي واني أورومو جانتو والقبتشون قبدو أوروميان كلاستر أما غرغري أيوني خافناني تيكو لفخام مالي أوروميان كلاستر شاني قبويتي جرتي بر واللقافي خون غنا والتي هدأتي ما بريزدانتي توقوكا قباتو خانا فجاسوف ديما بر سيال يا أمتا خين يدمكا وان غرتي خيسا ديمو جرا خيسوك بنكبدن سيال خيسوك بنكبدن إلما خيتا ودا فايدة راركا جوكا بو إلما قديد خيتي باي بر يو إلما قتين قبان نتاتي خون أي سماني باي جانيني بر والإلما يفي أنانو خيساني وان جانين مبيو نانو خينيت يو نمني إلمي فادان قبان ني قتين قبان وخون أي سماني سب بايدي سيجان سيجان أي سماني فراجي قبان يجو إلما دافي سيجان كمبر كان أبو أي سماني ستي أما جرغ سنجب بتان كان بهي هاتي ورامير أي سمني بيجيتشو قبنا ماله خد المخين يجيتشو بركاني ده غابة درانو تيابيتشو وني جيتشاتو الريف إسجالا نمني نفيق أبو جرا سيالي قبايو إبني جرات اللي جالا خانان غرتي أورومون نميل كويتي جيه نمني أبدتشو تريني نما ترغي فيته هرّي نياتي دويدي فردين بشان قفا درات
bishaan farshoo kana duran naqee guyyaa dheeraa badhaadhina keessa jirtanii miija ammalal sirni kun nyaatame gandarraa ol nyaatamu jira qotee bulaan mootummaan tokko uummataan jiraata beeka namni gartee nyaatee dhuguu dadhabu jira qotee bulaan biyya teenya ka osoo jiruu rabbi rahmataa godhuuf jennee rahmata kadhanneef sanii namni magaalaa dhaqee zayita bitachuu hin danda'u shukkara bitachuu hin danda'u dhadhaa waan guddaa ho'i eegale qotee bulaan nyaatamee jira amma warra magaalaa jirti sadarkaa bar doktarri bar daabboon dhabee jee gaafii gaafatti biyya akkasiiti bulchuu jira amma ummata nyaatee fixee sirni kuni warra magaalaa seene booda hoo if nyaataa jechuudha sadarkaa saneen sanii sigale if nyaataa jechuudha saniifuu kun ifiin if kuchiisu jira faarsitee dhiiftee wallahi osoo halkanii guyyaa oromoon guutuu waliigaltee miliyoonni meeqaa biyyi faarsee abiyyi sarvaayiv godhuun danda'u abiyyi haga ammaa kan aangorra jiraatuun dadhabina mooraa mormitootaatiin irrumaan sii deebi'atu sigale mooraa mormitootaa suphamaa jirti dheengata Tsaggaayee Araarsaa TV viidiyoo Tsaggaayee Araarsaa tan Jaawar Mahammad irra waraabetan isin yaatan inni beeytanii dhi'uma tanaa barbaatii lama dura arra jarasa waliif finneeti alhamdulillah rabbil alamin tokko taanii sheer wal godhu jiranii obboleessa kiyya Jaawar obboleessa kiyya Tsaggaayee waliin jeni gale amma sadarkaa tanarra jira boru eessarra jirra arkuuf ta'isa gale namni jaarame gale namni jaarame yeroo hundaa'u hin gabroomu oromoon amma dibbeen magartee waa'ee eeltiraatii maarroodhaa miidiyoonni warri bitame kun tum yaa oromooti jedhammagaan dhugumaan siim amma namoonni gariin waa takkan jiranii namichuma kanaa jabeeffannu maarreen hin jiranii oromoon akkam ta'uu teessisiin jaa waa takka gaafa wayyaaneetis akkanuma jechuu turan yoo wayyaaneen aangorraa kaate amaaraa fi oromoo wal fixaa biitiin diigamti way akkam taana qaallicha kanaas ba'een biitii way diigamti kaboodarra dhufuus isumarra gartee kanuma biyya jaaru malee waa takka oromoo waan takka ifa amansiisu qabu amaara jibbitee eessa akka geessu hin jiru yoo oromiyaa muratte amaarri ollaa keeti wajji haasa'uu qabda yoo Itoophiyaa waliin qabaatte siitiziina biyya keetiiti waliin haasa'uu qabda seenaa dur godheef seenaa wal lola seenaaf dhiifta diina keenya maarroo keenya alaabaa takka jala jirraa bar paaspoortii takka fayyadamnaa bar Itoophiyaa asiin amaaraa taa'ee dhawata Itoophiyaa jee dhawata asiin oromoo dhawata Itoophiyaa Tigree dhawata Itoophiyaa hay diinni alaasi dhufe kame amaaraa wajji haasa'uun oromoo eenyu caalaa oromoo barbaachisa yoo oromiyaa muranne bara amaarri ollaa keenya wajji nagaa ta'uun hin ta'u sigal sabaa sablammii biyya sanii yoo oromiyaa muranne soomaleen bara ollaa keenya wajji haasa'uun hin ta'u eenyu caalaa hayyoota biyya sanii mariisisuu bakka mariin jirtu hunda osoo hin afeeramin dhaqanii ulaa dadda'uun irra dirqamni irra jiru hayyoota oromooti kanatti jiranii 100% itti jiranii jechuudha wanni gartee sheeyxaanota qaallicha warra sheeyxaanotaan ergame kana maraachee halkanii guyyaa qiyaamaa keessisaa jiru marii deemu jirtu tana dubbiin namaa gale walloluun bar teenyumaaf walloluu turree bar diyaaspooruma kana teenye qaallichachi keenya Jaawar kana godhe Tsaggaayeen kana godhe itti aanaan kana godhe maarreen kana godhe taayyee irrattis ololuu turanii taayyee dandaa firii taayyee dandaa jaa taayyeen nama dheengadda Jaawar Mahammadiin akkana jee nama dheengadda mitirkishoo jee miillishoo adeeroo Geetaachoo Raddaatii nama Geetaachoo Raddarraa Abiyyi arrabsee jira nama sababa Geetaachoo Raddaatiin ijoollee Tigraay miliyoona meeqaa buqqee miliyoona meeqaa dhume kana biyyi fixe
arraba harka walirra kaatanii farshoota kachiis waliin jechuu jiranii bara sigale saniifu olola san kanu iddutti oofuu ture ati khadeen gadda kana jechuu ture deen gadda bichuu turte mitirkishoo turte hay warra deen gadda abiyyi lafarra harkifna juu arra meeqaatu abichuu jechuu jira ani fiifuu barru hujii abichuu san harkeetii mormuu jira bar sigale warra osoon hujii saatuun harkin kadeen gadda funyaanii lafarra harkifna akka gadaa fi goona juu arra meeqaatu wayi goota khiyya goota jaalala way meeqa jechu jira meenaay sigal anho shaytaan ticha jechu maali faraam narratte sigal warra deengadda lafarra arkifna juusan goota khiyya jee dhufe na jala dhufe ati deengadda kana jechuun turre ati maarre hay adeero siyaasa marshi uddu duubaan qabdu ta fuul dura male arraarra jecha kana isinin hin jennu sheekka abbuta jecha adda addaa isinumaan jaan dhagaysan gaa sigale saniifuu awwannin isin karan waa takkaan hin burjaajayina gana dafqaan bultoonni la sigale dhugaa hacaaluu hadhooyse sirnicha mootummaa kana qabadhu tan maaliif jettee naan jirra gaammalee hin ju'an dheengadda burtukaan jedhanii burtukaaniyyee dambidoollo yuunivarsiitii baratte jedhanii EBS fiduu ni yaadatta moo yaadatta hagam takka deeninnatiin ibsa baaftee poolisni ibsa baasee warri deeninnatiin aanaa tagandaa haga federaala raqabtutti ibsa baaftee sagalee namaa hunda waraabanii hagam takka qorannaan geggeeffamte hacaaluu ma isin jettan kana hangan takka qorannaan geggeeffamte beeyti waay maaliif akkasi qoratamte waan faayidaa irraa qabuuf sigale hacaaluu maaliif dhooyise waan faayidaa irraa qabuuf yoo abbaan akkamitti deebi'eef qorateefi sigale saniifu hacaaluun du'e gumaa hacaaluu kabaasu dhugaa oromooti dhugaan siima yoo dhugaan oromoo baate gumaan hacaaluu ni baha gumaa hacaaluu kabaasu bilisummaa oromooti gumaa hacaaluu kabaasu dhiiga oromoo haati harmeen oromoo boohu jirtu kana dhiiga kana imimmaan kana harmee oromiyaa irraa haquu gumaa hacaaluu baasa bineensa kana irraa hafuura fudhatanii bineensa kana malaf irraa itti godhanii mari'atanii sigale hayyoonni keenya gatta'anii keessaa fi alaan maal godhuu qabna bineensi uummata lafarraa xaragee jedhanii sigale bineensa kana yoo malatti firraa godhan namicha du'ee janaazaa salaanneen isiniin jee kafannee awwaala qonnee gubbarra geessinee akkamitti awwaalarra wal dhabu jirru kana akkatti awwaalurra yoo walii galle gumaan hacaaluu bahaa jechuudha gumaan hacaaluu bahaa kanaan amma oromoo burjaajeessu waliddutti gartee ajandaa biroo nu uumuun hin danda'amtu jechuudha nuti mana ajandaa uumaniif ajandaa uumneeti ajandaa keenya jala deemu jiranii ajandaa isaan qopheeffatan sheekka abbutu agabbee isinii deengadda olola isaan har'a ololu jiran kana deengaddaan isinii kuno viidiyoon tiyya fagoon jirtu ta bireek niwus mata dureen jettu gabduu ilaali maali jeetiin achirratti haasa'e waan har'a isaan haasawan an turbaan duraan isinii misiga turbaan duraan isinii so kana gochuudhaaf gargaarsa keessan nu barbaachisaa jechuudha gargaarsa keessan maali sheer gootanii laayik gootanii ililli ol hartanii way sheekha keenya jettanii hamilee nutti horuudha bakka maallaqa hayyoota gargaarsa maallaqaa barbaachisu woboo gargaaruudhaan miidiyaa keessan qabdan ka dhugaan hojjechuu jiru gargaaruudhaan sigale ammoo himmenni faa yoo ibsirra isa malee dhugaan hojjechaa hin jiru sigale saniifuu kanaani kan gargaartan malee kanaani kan nu cinaa dhaabbatan malee ololaan burjaajahuun namicha fayyada malee nuu fayyadu ni gaha
يلا أمتى بر chancing كنمتيتي في أمتى سديتي في أنا نمني أما سديتي تجيجيرة ما تقوم في دين أما سديتي متي جيجيرة من إني في دنجرو يلا إنجرو موتوم ما تقدروا موتوم ما جتي أفهم غوتيا مودا مالتو موتوم ما يسقط تقفى نجيني سيتزينا سايقول لمي إسا لمي لي إسا سيتزينا يقول خمبر ودهي مادا يو نمني دوي مال جام ديگرتوني شاني أجيسي جانيو موتوم ما ننجروج خدو خمبر موتوم ما بجبر خفلو جرا وراني مكلاكي آخر مالي فو جبر أمتاتين سوچوا بر پولیسنی سنبر جبر أمتاتين سوچوا بر مني مرتي بر جبر أمتاتين سوچوا بر موتوم مرة ولا بابر مكلاكي ماري سلاوزو بيه هيري جروتين بانا توبيا جيچان جرو إثيوبيا تيجرو خنيا خالبو خنيا تشيسو خاتلافو أمة خاتفايا دمو خاتين نمجيسو خاتين سديبو موتو ما وريفينجو جتشو بارتي خشلبوتا خنايجو دبين فالة تاتير يقول واني مكلاكي أجارتيف مال نجيني أمة أيقو فيمي واني بوليس أجارتيف مال نجيني أمة أيقو فيمو نما أمة جيسي أمة تيمو دافي بركاني تكمله هاتون بيرو جرتي جاني بر هوجي فين كان فرد فيديو أمتا قال لي دي جرو جلالو أني سو مكسيتين فري هاتون أكتش جرتو يوبي تأكلوا تبرانه ما بران ديمنا نتبر هاتون تجرتو تيمنيتي هاتون سنيل مخيانا رانتو كنا إننا إدانتو هاتو جنة برانه بر إتش تايتي بر هاتون بيرو جرتي شنين بيرو جرتي فنون بيرو جرتي سنجا إيجا فنو کرتے مالی في رت ترکان في فرن بيرو جرتي مي مالی في ترکان في رت فرن أبي شو مرة خنا نميتشا دوما ديال هاي وان تك إيجا کرتے حتو تك إيجا بيرو كيسا کرتے شنين دينا خيتي مي إيجا بيرو كيسا کرتے ما بيرا خود بشان يو أمبرو أركاد بدل بشان أركاد كم تو كان تيجي تنديف تو شاني تجيته بيرو ما كيجي يرتي يا ناقبدا أما يسين ترى ووتا أجا مال ترى هاتو ترى مينا هي ميرا بسودا هاتو ترى تايي نفاني ساتي مالجي شمالسني نقول دفدة بريزدانتي نكنا الدنيا رنجرونا رانتو كنا خابنين نما إني كس جيسان بريزدانتي إني قد دفته سنتو خابنين أتعرف ستو تنجارة تيبر خابنين أما روميا كيسا هنگا گندا دايتو تتقافة تمان شمالي سيوا سيجل هاي أبان شمالي سينيوري قد جساني يجو هاتو يموت الرئي يجو سيجل إني نخيسة تاي هاتو تنوجه الربسيت إجان جان سيجل هاتو تا ديما بك كسيدة كاتي زرفا جان سيجل نوجه تاي هنتي كي مزمر ميدل كيشو قوة يا بليس خي جبر غافا سيفنو قوة مسوتوري أرغرو إسا قوة أني بيتا خروبة تقوى نباسا بركي جيبا خناس نيجي جيرتا أما كي جيبا أمتها جيري خجيبا يوجي جيرتا مالي نفوكتا سرر نقامي جيرا أما بكالتو فادابون مال قدون فوتو خاون خون فاشي نقوتي غافا إلا سلاسين دورون ما قبو خوتي أما جيري أما مالفا قوتني بيتا أما بادية دروا مقالة خيسة ديمتي منا چچبست أما بادية خيسة ديمي منا نما جاري فيلم كسفة جيري خرا بادية سنفا غارة خيسة ديمي دقا خرا بادية خنا قفو خرا رافا بوكسي ني خرورة سيغني سيغل أما فيلم كسي جيري سيغل أما سومن وإيدي هرات دان درا جتي منا نما إمامة مرتي منا نما چيوزون بادية فارك أضافة جلتاي سيغل سومن چفافوري فيلم جيري غازا ديرو نما تيكون راجي جيري نمني مالي في غويا توكو باستا نياتي غويا توكو مكروني نياتي غويا توكو بدين ما نيات قامو مخي خنا راو نياتي جيرتا خجيباس جيري سيغل اكسي جيرو وي باديا خيسه دي ميلا غرلا فيسه سينجن نغا سيغل سو زنيفو
ummanni keenya wanni isin kadhannu wanni isin himnu burjaajeena qabsoon amma isa deebite hayyoonni keenya amma qabsoon harka deebitee jirti jechuudha hayyoonni keenya qabsaa'uun mootummaa kanaa fayyada nadhufu jiran jeeti ummata gaafii deebisa ummata dhageeffata ummata wajji mari'ata digale waan amma nuti goonu kanaatu barakka inni wal ga'uma deebiin qabne tanaa ummata wajji taa'u kanaa godhee bar ha digale so yaada tokko qofaan addunyaa rabbi jaaramtu ngal addunyaan tun hundi paartii mormituu qabdi Israa'el angasi Israa'el waan beeytanii fi iznime Israa'el miliyoona 12 sun paartii 300 ol qabdi paartii mormituu digale paartii mormituu abaarsaa miti Kaafaa'oon ajiraatu abaa'oon ajiraatu badhaadhinni ajiraatu hundinuu ajiraatu yaadaanaa wal mormuu gaafiin tan yaadaan mormuudhaaf garuu shayxaanni yaadan qabu sittin dhiisu humna isaa qaba waan ta'eef shayxaanticha kana buqqisuun dirqama kiyyaa fi keeti ummata keenyarra nagaan jiraadha kun sheekkaa butaati